Oomisha qonna gannaa bara oomishaa 2016 fi 17tiin lafa hektaara miiliyoona 10 fi 800 ol irratti oomishuuf karoorfamee qopheeffamaa jiraachuu Biiroon Qonnaa Oromiyaa ibse. Qonna arfaasaatiin lafti misoomee ammoo haala gaariin kunuunfamaa jiraachuus ibsameera. Bara kana akka Oromiyaatti qonna gannaatiin lafa hektaara miiliyoona 10 fi 800 fi 53 misoomsuuf qophii cimaan taasifamaa jiraachuu hoogganaa itti aanaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Faayisaa himaniiru. Bara kana qophii karoora hojii gannaatiin hektaara miiliyoona 10.8 kan karoorsine. Inni kun baay'ee irratti marii guddaa gaggeessinee jirra. Lafti keenya arganna lafta ganaa kun jira kan jedhu sirriitti adda baasnee ilaallee ogeessa biiroo keenyattis godinaas dabalannee qorattoota naannoo keenya keessa jiranis federaalas hunda isaanii dabalannee muuxannoon waliigalatti qonna Oromiyaa maal fakkaata ture potenshaaliin isaa dabalaa deemee bakka duraarra ture kan jedhu kan sirriitti adda baasnee ilaalle potenshaal isaa dabalaa hodeemnu dhaqqabummaan isaas immoo maal fakkaata ture jedhu kunis laallamuu waan qabuuf keessumattuu bara darbeerra jalqabnee baay'ee daballee waan ta'eef ilaalle. Qophii taasifamaa jiru kanaanis hanga ammaatti lafti hektaarri miiliyoona 1 fi 200 fi 49 irratti sanyiin faca'uu danda'eera jedhan. Karoora oomishtummaa qonnaa dabaluuf qabamee milkeessuuf makanaayizeeshinii qonnaatti gargaaramuun qophiin lafaa yeroo gabaabaatti xumuruun facaasaatti galuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus ibsamee jira. Bakka mekanaayizeeshinii qonnaa hin qaqqabnee fi humna qotiyyoo qofaan qotamutti ammoo yeroodhaan irra deddeebi'uun qotuun akka bullaa'uuf qonnaan bultoota jajjabeessuu irratti hojjetamaa akka jirus himamee jira. Qonna arfaasaa bara 2016tiin lafa hektaara miiliyoona 1 fi 228 irratti misoomsuuf karoorfamee xiyyeeffannoo guddaan hojii hojjetamaa jiruun lafa hektaarri miiliyoona 1 fi 500 facaasuun danda'amuusaa obbo Bariisoon kaasanii jiru. Kanaanis yeroo ammaa kana midhaan faca'ee kunuunfamaa jiraachuus ibsameera. Miiliyoona 1.5 facaasnee xumurree jirra yeroo ammaa kunuunsarra jirra bakka baay'eetti. Isaaf kan mijataa kan ta'e yeroo bara kana baay'ee gaariidha. Godinaalee 10 irratti hojjenna arfaasaa. Godinaalee 10 kana irratti tamsaasni roobaa yeroodhaan dhufee hangi isaatis baay'ee gaariidha. Baalee baarratti ture xiqqoo ture kan seene garuu sastaanan yeroo facaasuu qabnu facaasne yeroo ammaa kunuunsarra gahee jira. Baay'ee abdii guddaan namaa kennudha. Karoora keenya akka miiliyoona 28.2 kuntaalan argachuu qabnannee karoorfannee hojjetan galle raawwiin lafa keenyaa dabalee jira. Raawwiin oomishaas akka dabaluu danda'u homaa gaafii hin qabu. Calla guddistuu garagaraas yeroon dhiyeessuu irratti hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuus ibsamee jira. Bara kana oomisha arfaasaafis ta'ee gannaatiif walumatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 8 fi 200 dhiyeessuuf karoorfame keessa hanga yoonaatti kuntaalli miiliyoona 5 fi 800 ol dhiyaachuun godinaalee hunda qaqqabuusaas obbo Bariisoon eeranii kana keessaa miiliyoonni 1.3 raabsameera jedhan. Miiliyoonni 8.2 nuuf bitamuu akka danda'u irratti olii gallee miiliyoona 8.2 sirriitti hojjechaa jirra jechaadha. Miiliyoonni 5.8 kasii qotaawwan biyya keessa galee jira jechaadha. Kun godinaalee Oromiyaa hunda keessa geenye jirra. Isa keessaa miiliyoonni 3.6 qonnaan bulaa harka gahee jira. Dura nu harkifannaa ture sababa bara kana dijitaalaayiz gochuu qabna jenne gara baankii fi moobaayil baankii qofaan qonnaan bulaan akka fayyadamu maallaqni qisaasama adda addaatiif akka saaxilamne dafees deebi'ee dafees callaa biraa bituu akka danda'u qonnaan bulaan keenya yeroo isaa gubee xaa'oo fudhachuudhaaf xaa'oo kaffaluudhaaf manneen kuusaa sadarkaadhaan jiru irra deemuu waan hin qabne jennee karaa sanaan deemaa turre. Isa sun al takkaan akkasitti keessummeessuu irratti neetwoorkiin baankii biras rakkisaa waan tureef qonnaan bulaas dubbicha dafee hubachuu irratti kan namni hundis immoo bilbila smaartii kanas qabaatee maallaqa dabarsuuf ni rakkata. Sarsanii fedeliyaansiin tureera tooftaa immoo adda addaa humne walitti dhufee maallaqa isaa fudhatee dhaqee baankii galchee baankii siliphisanii xaa'oo akka fudhatu waan gooneef torbee kana baay'ee garaa gaarii ta'an deemaa jira. Kompoostiin uumamaa immoo meetir kuubiin miiliyoona 100 olitti siquu qophaa'ee jiraachuus dubbatanii jiru. Sanyii filatamaa fi qorichi farra aramaa fi ilbiisotaas dhiyaachaa jiraachuun himamee jira. Haalli qilleensa bara kanaa fayyadamtoota qonnaa arfaasaa biratti fooyya'insa guddaa waan qabuuf qooda fudhattoonni qonnaa sadarkaan jiran milkaa'ina hojii kanaaf tumsa isaanirraa eegamu baachuu akka qabanis dhaamamee jira.